barsiisota keenya hayyoota qaxalee lafee dugdaa biyyaa jiraadhaa mallee lafee dugdaa biyyaa jiraadhaa mallee Shemno nandeenyi naannaqi kaabiyya miis zamzamiin ka'i warra mini miidiyaa jabaadhaa hojjedha jajjabeewwan tiyyaa jabaadhaa hojjedha jajjabeewwan tiyyaa Connect with Global jedhee kan barsiise barattoota isaa karaa itti agarsiise teknoolojii sammuu isaanii cimsee beekumsa ICT hundaa itti raabsee jabaadhu abbii koo I love you nafsee galata kee ibsuuf Ingilisa qabsee fattee fi magarsaa kan akka eebbisa yoo dogongorellee karaan na deebisaa Shemno na kai karaa dirree ispoortii eenyu taphachiisaa Ali Moorijaanu lamaan wal qixaa jirru waliin caalu hayyoota ispoortii kanneen aadaa baalu Shemno ammoo dafiinaan ol gori gara mana yaalii gara laaboraatoorii barnoota saayinsii gochaan agarsiisee barattoota isaa hedduu gammachiisee beezii fi asiidii hundaa adda baase barsiisaa Ahmadiin Sula maqaa kaasee barsiisaa saayinsii Asnaaqee Abbabaa dandeettii isaanii isiniif nabbabaa baayoloojii fi saayinsii kaanfaa keemistirii akkuma aannaniin nama obaasa jarri oksijiin kaarboonii isaaf anaatoomii hundaa waan barsiistuuf abbee galatoomii Shemno go on gara warra Ingiliffaa fi spookinii yookiin giraamarii akkuma warra adii haasa'anii bar hayyoota afaanii Seifaddiin Suudii isaan qofa miti irraanfadhe badii yoo duudii biqiltuu yeneen eeggatanaa yoo beekumsa isaanii wayyoo jara kanaa yaa beekumsa isaanii wayyoo jara kanaa Shemno deebasii gadi buuna Daddisaw Taaddasa isaaf Alamaayyoo Bokii fi Zinnullee hin daganne wayyoo namni anin maqaan dhahin hoyaa feeree tarii yaadadhee naaftee gara laayibirarii walaloo kan kollee asumaan xumure hanga yeroo biraa asumaan naa tura nagaan እሺ በአማርኛ አጭር ግጥም አቀርብላችኋለሁ ስለ ኬጂ መምህራኖች ብዙ ያልተነገረላቸው ያልተዘፈነላቸው ብዙ የደከሙ የኬጂ መምህራን አመሰግናለሁ የኬጂ መምህራን ሁሉም ምርጥ ናቸው በአዊ አካዳሚ ውስጥ ያገኘዋቸው በጣም ይማርካል እውቀት ክህሎታቸው በጣም ይማርካል እውቀት ክህሎታቸው ሞራልቷቸው የኬጂ መምህራን ለየት የሚያደርጋቸው ለግሬድ ተማሪዎች መሰረቶች ናቸው ባገኛቸው አጋጣሚ እናመስግናቸው እናንተም ተማሪዎች በደንብ ውደዷቸው እስቲ ለብቃታቸው አንድ ያጨብጭቡላቸው ሁሉንም ሰዎች ስማቸውን እንዳልጠራ እንደየሴክሽኑ ተራ በየተራ ስማቸውን አላውቅም ይቅርታ አደራ አመሰግናለሁ Barsiisa Muhammadiin umriin dheeradhu walaloo kee baay'ee akka damma kan mi'aawudha amma sitti nufufi jennaanii sababa yerootirraa kan ka'e malee baay'ee qaba jechuun jiranii gara hodattis yookaan dhufu abdii dhaga'inaa jechuudha. መምህር መሐመድ እንግዲህ ሀዊ አካዳሚን እንደዚህ በሀሳብ አስጎብኝቶናል። መምህራን የቶቹ መምህራን ምን እንደሚያስተምሩ ብዙ አስረድቶናል። መምህር መሐመድን በጣም እናመሰግናለን።